dubartii sadii halkan tokkoof fidatee dhufa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee kutaa 1-12tti maatii koo biratti ergan baradhee booda sanaan booddee kolleejjii galee waggaa tokko barachuu jalqabee haa ta'uutii garuu ta'ii karaa hiriyoota kiyyaa yeroo sanatti gama kiyya dhufeen barnoota kiyya yeroo sana naddaan kutee hanga har'aatti otootti hin deebi'iin hin jira. Abbaan kiyyaa ana waliin ijoollee 5 dhiiraa 4 fi tokkittii dubartii anaan kan godhatanii yeroo ta'u anis obboleessa koo hangafaatti aaneen lammaffaa irratti dhaladheen bakka haati koo mana hin jirretti mana keenyaatiif haadha ta'een akka dubartii tokkootti seera qabeessaan maatii koo biratti hin guddadhe. Abbaan kiyyaa jiruunsaa waardiyyaadha. Haati kiyya immoo haraqee farsoo kana baasuun maddii abbaa kootti gargaaruun jireenya kana wal jajjabeessanii anaa fi obboloota koo guddisu. Harka isaanii irras jiraannee takkaafuu harka namaa ilaallees hin beeknu. Haati kiyyas abbaan kiyyas ijoollee isaanii irratti du'anii ka'u. Hanga nuti lubbuudhaan dachee kanarra jirrutti ijoolleen keenyi harka namaa hin ilaaltu jechuun inni otoo dhukkubsatuu waardiyyaa isheenis otoo dhukkubsattuu abidda jala gugguufaa kanaatiin nu geesse. Hedduu keenyaaf gatiin yookiin immoo oolmaan maatii keenyaa kan nutti dhagahamu eega isaan darbanii addunyaa kanarraatii deemanii booddeedha. Haa ta'uutii garuu yaannii fi ilaalchi kuni sirrii miti. Maalumayyuu haa ta'u maatiin erga nu godhatanii nu guddifatanii booda nurratti boqonnaa baafachuu aara galfachuu sirriitti ni barbaadu. Abbaan ilma isaa yookiin immoo intala isaa ganillee galgala keessa gaafa dadhabbiin dhufu ilma isaa yookiin immoo intala isaa gane bakka gaarii gaheera yookiin immoo geesseetti yoo ta'e ilma kooti inni intala kooti ishiin jechuun isaa hin oolu yookiin immoo kanan si miidheetiif dhiifama jechuun abbummaa isaanii dulluma keessa fudhatu. Haatillee akkanuma ijoollee ishee keessaa addatti hirtee kan jibbitullee yoo jiraate gaafa yookiin immoo yeroo inni yookiin isheen bakka gaarii geessu kennaa dhalli ishee kennuufi irraatiin kan ka'e otoo ilmi koo yookiin immoo intalli koo hin jirtu taate yoona silaa jechuun daa'ima isaanii jibbaa guddisan deebisanii jaallatu. Kuni sirriidha jechuu koo miti. Haa ta'uutii garuu gatii maatii ofii ijoollummaadhaatii kaasee hubachaa guddachuun barbaachisaadha. Ani akkuman kutaa 12ffaa xumureen abbaan koo darbee wanta isa dhukkubuutiif maal ta'a yaa rabbii koo abbaa kiyyaatiif boqonnaa otoo hin kenniin narraa fudhachuu baattee jechuun nan isa kadhadha. Akkuman darbee waggaa tokkoffaa barachuu jalqabeen immoo obboleessi kiyya hangafaa darbee yuunivarsiitii waan seeneef ani maallaqa yookiin immoo qarshiidhaan wantan baradhuuf na barsiisuu dadhabuu maatii kiyyaa akkanumaan nan hubadhaafi sana guutuuf jecha haati koo dur kan hojjetturra dachaa okkotee 2-3tiin haraqee baasuudhaan maallaqaa fi wantoota na barbaachisan gudunfitee naaf erguu jalqabde. Haa ta'uutii garuu otuman yeroo kana barachaa jiru barnoota koo kolleejjii eegaleen naannoo baatii 4 akkuman fixeen halkan hirribni guyyootaan walitti ida'ame haadha kiyya irratti walitti qabamuun abidda jalatti akka kuftu ishee taasisuun uffataa fi rifeensa ishee qabatee iyya sagalee dhageessisteen obboloonni koo fi abbaan koo dirmataniifiin rabbi ishee olchee. Guyyaan kana dhagahee fi dhufeen haati koo maalirra akka buute yeroon argetti barachuu koo nan jibbee. Maal ta'a anillee tokkittii dhala isaanii ta'ee haadhaaf abbaa koo dafeen boqochiise jedheen yeroo sanatti kan haasa'amaa ture leenjii hooteestii yookiin immoo keessummeessituu xiyyaaraa galmeen akka eegalameeruu fi nama namaatiin galuun akka danda'amu dhagahee jennaan mucaan magaala keenyaa nama hedduu beeku yeroo garaagaraa irrattis natti bilbilu ture ni tureetii anis haala kana naaf mijeessuu ni dandeessaa'ee jedheen yeroon gaafadhuuni eeyyeen
kottuu rakkoon qabu naan jedheem anis isa amaneen barnoota koo addaan kuteen kana dorgomuuf isa biran deemeem yeroon isa bira dhaqu garuu gurbaan akkanan yaade hin turreem bakka sanatti nagalmeessee qormaatallee qorameen haa ta'uutii garuu intarviyuu fillee otoo hin gahin qormaatuma sana kufeen torbee lama mana isaa ergan taa'ee booda gara barnoota kootti nan deebi'a jedheen dargaggoo kana yeroon gaafadhu lakkii ni barbaadde yoo ta'e gara biyya barbaaddeetti sin erganaan jedheem gurbaan kun dhalataa biyya kootii nama hedduu magaala keenyaa biratti sirriitti ni beekamaam bakka guddaa nama jirudha jedhamees ni waamamaam haa ta'uutii garuu mana isaa yeroon seenuu haalli jireenya isaa abjuu nama natti fakkaatedhaam yeroo hundaa kan keemoo kan namaadha jedheen isa gaafadhaam yeroon turtii torbee lamaa isa bira taa'etti silaa dhiirri dubartii ofitti fudhatee dhimma biraatiif barbaada mitiire akkuman isa bira deemeen hanga dhimma kee xumurtutti kutaan kuni kan keetii namoonni kuni sadan immoo mana kana keessaa nyaata dhugaatii fi wantoota ati barbaadde siif dhiyeessuu jechuun anatti neem hojjettoota qofaa ofiisaa jiraatutti nama sadiitu mana sana keessa hojjetaam uffata kan miicu kan qulqulleessu kabaraadha nyaata kan hojjetu nama nyaataan baratee eebbifamedha mana keessa immoo kan keessummeessisu nama bifa qabu dubartii gara biraadha mindaa'uma isaanii yeroo natti manillee hojjetaan mootummaa tokko baratee eebbifame hanga isaanii miti walakkaa isaaniillee hin argatu Mansuur Naasir gara biraa jechuun ni dandeessu mana isaa keessatti kan keessummeessamu namoota gurraacha qofa miti warreen adii faranjoonnillee dhufanii tamboo kana aarsaa oolu konkolaataa 3-4tu mooraa kireeffatee jiraatu keessa dhaabbata hidhuma jireenyuma biyya kana keessaa hin fakkaatu innis araada kanaatiin nama rukutamedha kana hundumaa ergan isinitti mee gaheen hojii isaa maalidhaa jettanii nagaafachuun keessaniin oolu mitire hojiinsaa faddaalaa yookiin immoo dallaalaa namoota biyya keessaa gara biyya hambaatti erguun galii mataasaa akka sadarkaa biyyaatti karaa seera qabeessaas haa ta'u karaa seera maleessaa nama of ijaaree neetworkii yookiin immoo liinkii guutuu biyya Itoophiyaa fi Eertiraatti nama diriirfatee qabudha torbee torbeetti gara biyya Ingilizii fi gara biyya Ijiptitti deddeebi'uun namoota gara biyya hambaa deeman geesseeti deebi'a hariiroon isaa dallaalota biyya keessaa waliin qofa otoo hin taane dallaalota biyyoota garaagaraa waliin walitti hidhachuun sababoota garaagaraa uumuun qaamolee mootummaa olaanoo waliin walii galee gara biyya hambaatti namoota daddabarsuun nama beekamudha maqaa namaa waamuun barbaachisummaan isaa waan jirreef malee namoonni inni maallaqa isaanii harkaa nyaatee kaayyoo fi karoora isaanii karaatti hambisee fi namoonni immoo sirriimatti miltaa'ee fi gara biyya hambaatti karaa isaa godaadan lakkoofsa hin qabu har'a otoo hin taane yeroo sanatti qarshiin 200 yookiin immoo 300 nama tokkorraatii salphaatti piroosesii jalqabuudhaaf kan harkaa fuudhudha maarree nama kanatu gara biyya tokkootti si erga mana kana keessaa turinaan jedheem anis halliin keessa jiru na mijataa waan ta'eef hojii malee nyaachaa hojii malee dhugaa baatii 4 mana sana keessan tureem ndaafuu barnoota koo addaan waan hin kuteef har'a bor gara biyya hambaattiin imala koo taasisa jedheen maatii koodhaa waadaa galaa tureem turtii baatii 4 booddee garuu namoonni hedduun booddee koo dhufanii yookiin immoo maallaqa kanfalanii gara biyyoota garaagaraatti yeroo isaan imalan yookiin immoo qajeelan waantan argeef dokumentiin hundillee anaaf guutee waan na jiruuf kiyyoo yeroon jedhuuni kan kee naaf milkaa'uu didee kunoo yaalaan jira amma namumti adii tokko yoo dhufe biyya sana jaallattee jennaan mindaa kee asumatti walii gallee sin erga jechuun har'a boriin na bubbulchuu eegalee haa ta'utii garuu kan koo kanfaltii waan hin qabneef duubatti na jalaa harkisuu qofa otoo hin taane bilisaan na gargaaruunsaas isa gaabbisiisuu jalqabe fakkaata hojjettuun mana sana keessaa tokko yeroo baatu hangasii milkaa'utti bakka kana maallaqa hanga kanaatiin yoo hojjette jechuun na gaafate maallaqni inni natti dha'e dubartiin biyya arabaa deemte tokko yeroo sanatti maallaqa argattu waliin wal qixxeedha anis tole jedhee gammadeen hojii kana maallaqa hanga kanaatiin argannaan
daldaalummaa biyyaan baadeemuuniyyuu maaliif na barbaachisaa mindaa koo qofa seeraan naaf kanfali malee jedheeni anaaf maallaqa bareedaa yookiin immoo gaarii ture kanaan yeroo sumarraatii kaasee baatiidhaan maallaqan argadhu gara haadhaaf abbaa koo fi gara obboleessa koo isa yuunivarsiitiitti erguun kunoo jireenya gaarii jalqabeera jechuun erguufiin jalqabe guyyaa guyyaatti keessummoota gosa garaagaraatu gara mana kanaa dhufa anis ta'e hojjettoonni warri kaan akka hojjettuu mana namaatti otoo hin taane akka nama mana mootii keessatti keessummoota keessummeessisnu fakkaannee uffata wal fakkaataa uffanneeti mana sana keessatti namoota dhufan hunda keessummeessinaa ambaasaaddoroota biyyoota garaagaraa dabalatee namoonni gurguddoon biyya kanaallee mana isaa ni dhufu ture kana qofaa miti namni kun yookiin immoo dargaggeessi biyya keenyaa kun guyyaatti dubartii haaraa 2 yookiin 3 gara ciisicha isaatti otoo hin fidatiin hin oolu isa qofaa otoo hin taane dubartoota daldala kana keessa jiraatan namoota biyya ambaa garaagaraafillee qopheessuun faddaalummaa yookiin immoo dallaalummaa karaa kanallee haala gaariin maallaqa guddaarraatti argata tarii dogongoree dubartii mataa isaatiif fidatee hin dhufne taanaan yookiin immoo hiriyoota isaatiif dabarsee kenneera taanaan hojjettoota 3 mana keessa jirru keessaa anaatiin ofitti waamuun na waliin bulaa jalqabumaa yeroon hojii eegale wantanan isiin jedhe kamiyyuu hin gootu taanaan wantan siif yaades ta'e mana kana keessaa ni baata hin godhu jedhee naa akeekkachiiseera kanaaf isa waliin ciisuun kiyyallee dirqamadha dahuu yookiin immoo ulfaa'uun immoo gonkuma hin yaadamu waan kana anis ta'e dubartoonni na waliin hojjetan nama biraa waliin ciisanii daa'imni gadameessa isaaniitti uumamuu miti fuulli isaanii xiqqoo furdannaan sheeppiin isaanii xiqqoo jijjiiramnaan sa'aatii 24 keessatti mana keessaa ishee baasaa haala kanaan mana kana keessaa waggaa 4 jiraadhe turtii yeroo waggaa 4 kana keessatti obboleessi kiyya hangafaa yuunivarsiitiidhaatii naaf eebbifamee bahee achuma yuunivarsiitii keessatti hojiidhaaf qacarame obboleessi kiyya anarratti aanee dhalatu immoo yuunivarsiitii seenee isa barsiisaan jira ture waggaa 4 mana kana keessa jireenya kanaan ergan jiraadhee booda maallaqaaf safuudhaatii aanga'oo mootummaa tokko waliin dargaggeessi kun walitti bu'aa kananuu ati Oromoo taatee hojii kanis hojjechiisu ati immoo maallaqa kana na dhawwattaa'ee jechuun otuunni konkolaachisaa jiru poolisootaan qabsiifamee mana hidhaatti dabarsee kennaanii kana qofaa otoo hin taane hojiinsaa hojii seera maleessa mootummaan hin beekne eeyyamnis ittiin baafamne waan na tureef baatii 2 gidduutti seeratti dhiyaatee qabeenyi isaa guutuun harka mootummaa akka inni galu taasifame anaa fi hiriyoonni koo mana sana keessa hojjennullee ni bittinnoofne sanaan dargaggeessi kun namallee waan na qabuuf dhimmisaa seeraan ilaalamaa otoo jiru baatii 4 booddee mana hidhaa keessaa bade jedhamee gara biyya Ameerikaa seenuun suuraa isaa toora sooshaal miidiyaaf qooduun kanaan booddee nan argattani waan na ta'eef na barbaaduuf hin dhama'inaa jechuun namoota isa barbaadanii jalaa miliquusaa isaanitti miim isatti otoo hin taane haala kana jireenya kana barree kan itti ulfaate anaa fi hiriyoota koo mana kana keessaa baanettidha inni maallaqa waan qabuuf maallaqa isaatiin bakka barbaadu galeera anaa fi ijoolleen mana tokko keessa hojjechaa turre kuni garuu gita hojii kanaatiin hojii kamiyyuu hojjennee maallaqa hamma kanaa ga'u kan nuuf kanfalu akka hin jirre waan hubanneef sadan keenyiyyuu mana bareedaa tokko kireeffannee maaliif hojii sagaagalummaa hin hojjennu namoota mana kanatti deddeebi'aa turanioo ni beekna jennee wal mari'annee maallaqni ija namaa qofa miti laphee namaallee ni jaamsaa dargaggeessa kanaan namoota fakkaatanitti bilbillee illee hojii akkana hojjechuu barbaannaa nuuf barbaadi jennee sagaafanne guyyaa manutitti dubbanne kana waan nu beekuuf hojii kana nuuf ergee hojjechuu jalqabne akkanatti yeroo laalamnu dubartoota fakkaannaa qulqullina keenya akka ajaa'ibaatti shittoo fi dibata gatiin isaanii qaqqaalii ta'aniin of haguugnee waan deemnuuf waanuma hojii guddaa dhaabbata guddaa keessa hojjennu fakkaannaa haa ta'utii garuu namoonni yeroo sanatti nu waliin ba'aa turan namootuma gurguddoo sagalee qabanidha hojii kana maatiin koo maal hojjetta otoo naan jedhanii takkaa
Anaafillee kanan hojjedha jedheen afaan guuteen kan isaanitti naasofneen waggaa 2 hojjedhee obboleessi kiyya lammataa yuunivarsiitii irraatii baratee eebbifamee anis dhuguma dubbachuuf yoo ta'e nan dadhabee dadhabuu qofa otoo hin taane namoonni tokko tokko fedhii saalqunnamtii isaan qaban rukuttaa miidhuu boossisuu kabaluu dhiituu irratti fincaa'uu dabalee waan na ta'eef dandamachuun natti ulfaatee jennaan haadha kiyyaan hojiirraa ari'ameera akka feete mana keetti na godhi jedheen dhiiseen mana haadha koo jiraachuun jalqabee dhukkubbiin xiqqos otuman hojiirra jiru natti dhagahamaa ture haa ta'uutii garuu yeroon mana haadha koo galu hinumaa natti jabaachuun bakka na dhukkubullee kanumatu na dhukkuba jedheen nama himachuu hin dandeenyeen ta'e hamma kana guus guyyaa tokkoofillee obboloonni koos ta'e maatiin koo mana yaalaa deemiitii ilaalamii haalli kee guyyaatii gara guyyaatti sitti jabaachaa jira yeroo saannaan jedhan lakki ani fayyaa koodha ture erga wal barree mana yaalaa yoon deeme furmaata isaan naaf kennan hin jiru jechuun isaanittiin deebisaa otuman jedhu garuu qaamni kiyya naganuun bareedinni kiyya nagataa dhufuun rifeensi mataa kiyyaa akka waan midhaan gahee bubuqqa'uu rifeensi dheeraan gaafan tuqu narraa yaa'uu eegalee yaa'uu qofa otoo hin taane torbee muraasa keessatti walakkaa rifeensa koo nan dhabee rifeensi kiyya dheeraa ija dubartii hedduu keessa kan jiru maal ta'a rifeensi koo akka kan kee simboo qabaate jedhameen dubartii hedduudhaan hawwamu Finfinnee yeroon dhufe garuu namoota hedduudhaaf rifeensa namtolchee malee rifeensa uumamaa Rabbi naaf kenne kan hin fakkaanne walakkaan sanarraa harca'ee yeroo kanatti garuu nahuun mana yaalaan deemee yeroon mana yaalaa deemeen laaboraatooriidhaatiin ilaalamu dhukkubni haadholii fi abboolii dargaggeessaaf shamarree daa'immaniif manguddoo hedduu galaafate HIV/AIDSiin dhiiga koo keessatti argame waggaa amma kana jireenya kana keessa yeroon turu dhuguma dhukkubni kun inni qabata jedheen shakkeeyyuun beeku waanuma dhukkubni kun dachee kanarrallee jiru gonkumaa natti hin fakkaatu karaa biraa fa'i waan darbu natti fakkaata isa waliinis namoota gara biroo waliinis walqunnamtii saalaa raawwachaa waan hin tureef karaa kam eenyurraa na qabe jedheen xiinxaluu yaaduu namoota dhiyeenyatti hin beeku maamila koo ta'an gaggaafachuu eegalee haa ta'uutii garuu nama hedduu waliin bahaa waan nan tureef argachuu hin dandeenye namoonni na waliin ciisaa turanis suuta deemanii yeroo of ilaalan vaayirasiin kun dhiiga isaanii keessatti akka argamee fi akkanani isaan miidheetti na komachuu jalqabanii takkaa waan hin ta'eef hojii kiyya darbellee maatii kiyyaan dhiifama naaf godhaa jedheen waan hin hojjechaa ture isaan boqochiisuuf jedheen qilee jireenyaan bu'ee isaanitti mee jennaan naaf gaddanii obboloonni koo dhiiraa lamaan gara jalqabaarratti na komatanii hanga kana taatutti jireenya kanatti maaf of darbattanaan jedhanis booddee garuu isaanii fi maatii kiyyaaf jedheen gatii kana hundumaa kanfalaa akkan ture yeroon himutti harka mirga koonaaf ta'anii ayisoo jabaadhu waan hundumaan si bira jirra jechuun na waliin dhaabbachaa jiraachaa jiru dhukkubsattuu sadaffaa ta'een mana haadha kootti hin dabalamee maallaqni hin argama hin dhumaatii yeroodhaaf akka qoricha maastaagashaa yookiin immoo tursisiistuu rakkina maatii koo nan tursisiisee fi malee yeroon deebi'u obboloonni kiyyas mindaadhaan waan jiraataniif rakkoo sana keessaa guutummaa guutuutti isaan baasuu hin dandeenye yeroonsaa gabaabaa fakkaata haa ta'uutii garuu gatiin jireenya koo yeroo gabaabduu kana keessatti harka laattee nama abdii fi ija hin qabne cabe ta'een jiraachaan jira rabbiif haa galatu waggaa 2 dura mana taa'uurra kan jedhuun waajjiraanaa keenya keessaa beeksisa hojii qulqullummaa waheetiin dorgomee galeen mindaa xiqqoo argachaa maatii koo waliin jiraachaan jiraam seenaa kiyya namoota dhaggeeffattaniitiif dhaamsi kiyya waan tokkodha waggaan tokko dheeraadha yoo jedhan gabaabduu waan tokko yoo toon hojjetiin keessa dabarruudha gabaabduudha yeroo jedhan immoo waggaan tokko yerootti jireenya namaa balleessanii gara fuulduraatti illee akka nuti yookiin immoo isin olin kaane olin jenne gochuun jireenya keessan ijoollummaatti kutuu danda'udha yeroo gabaabaaf jettanii garaa keessan yookiin immoo garaa maatii keessanii har'a guutee borirratuuf jettanii waan hin taane keessan galinaa addunyaan kun kallattii garaa garaatiin kennaa kan fakkaatu haa ta'uutii garuu jireenya keessan lafa kanaa guutummaa guutuutti balleessuu kan danda'u yeroo gabaabaa keessatti karaa gabaabaa isiniif kennitee deebistee immoo akka hin taanetti isin gatuu dandeessi daandiiwwan akkanaarraa of qusadhaan dhaamsa koodha tarii umriin ofii dargaggummaarra yoo ta'e nama dhaga'uurra dubarris dhiirris of dhaga'uu waan filatuuf murtee mataa keessaniin murteeffattanii
inni kana wanti ani har'a hojjechaan jiru jireenyi ani har'a jiraachaa jiru bor anaaf faayidaa moo miidhaa qaba jedhaatii of gaafadhaa. Dhugumatti miidhaa taanaan maaliyyuu haa ta'u daandiitti sinaa baasu kadhattuyyuu sinaa godhu namaa fi re'aa keessaniitii gadillee sinaa buusu dafaa keessaa bahaa keessaan baatanii taanaan haftee jireenya keessanii guutuu gatiitti kanfalaa haftu wantoonni ammoo harkatti qabattan simboo isinitti ta'ee qabeenya godhattan bor bakka inni dhaqe wallaaluu ni dandeessu. Karaa sirriin taaneen maallaqni yookiin immoo jireenyi walitti qabame bor eessaaniyyuu naman gahu. Keessumaa immoo dubartiif dogongora isheen guyyaa tokko keessatti yookiin immoo waggaa tokko keessatti hojjettee haftee jireenya ishee gaabbiidhaan akka isheen jiraattu isheen taasisaa. Maallaqas yoo ta'e dafqaan kan dhufe dhamaatiidhaan kan argannetu caalaa. Inni kaan karaa gabaabaatiin walitti qabanne garuu karaa gabaabaa akkuma dhufe nutiinis nu gabaabsee karaa gabaabaatiin nu biraatii deemaa. Abdii mooraalii ijoollummaa keenyaa nu keessatti dhaamsaa. Kanarraatii Rabbi sinaa baraaruun anaaf immoo dhibee kiyyarraallee akkam fayyuuf namoota na fakkaatan jireenya akka kiyyaa jiraataniitiif illee kadhannaa keessanitti nu yaadadhaa. Erga namarraatti adda baanii eenyummaa keenya barree lapheen keenyi guddaatti gaddee cabeeraa. Namaafis maatiifis mataa ofiifis kan hin taane kan gatii hin qabne taanee golatti gallee teenyeerraa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatiin ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddeessiniif dubbiseen hin kaa'u. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan illee yaada keessan waan isinitti dhaga'ame waan irraatii barattan komentii jalatti qoodaa fi nuuf qoodaa jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuunis waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.